Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa kootan jira galata waaqayyo har'a dhugaa baay'ee natti dhaga'amee jira baay'ee na kaffa'ee jira keessi koo baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii akkasuma ijoolleen ani bira jiru akkam biraa ba'uu barbaadanii jiru nu biraa deemii duraan alaan jedhullee dhaggaruu har'a afaanuma baasanii akkan isaan biraa deemu bakka jechaa jiru sababa isaaniif iyyuu maalan beekanii karan itti deemullee baay'ee ulfaataa ta'ee jira akkuma viidiyoo duraati irratti isiniif hojjedhe irrattillee inni daasuma taa'ee wantoota akkasii naan jedhee ture haguma sanittuyyuu haga haala mijeeffadhu sanittuyyuu inaaffan isaan qabeena ta'iichisuu didanii abbaa manaa kiyyallee biyyarraa naaf fida jedhee yaadeen ture haguma inni dhufu akkas wantu bakka haalumti tokko naaf mijatu sanittuyyuu akkamitti keenya ta'uu didee barbaadan natti fakkaate sababa saniifiyyuu kunuu yonnoo naan jechaa jiru ba'i nurraa ba'i naan jechaa jiru jechuudha. Sababa saniifiyyuu amma kunuu isaan biraa ba'ee iddoo jijjiirrachuun edaa waaqayyo na gargaare iddoo jijjiirrachuun edaa siniin jedha bakka baay'ee natti dhaga'amee jira dhugaa maaliif sa'aatiin ani harkaa qabu isaan wajjiniin kufee ka'ee isaan wajjin rakkadhee isaan wajjin wanta baay'ee godhee fi raawwadhee gaafanan immoo harki kiyya na qallachuu hedu gaafa harki kiyya raawwanti ta'e maallanneedhaan na dhumuu hedu. Isaan garuu immoo wannoo naan jedhanii akka inni isaan irraa ba'u dubbatanii siniin jira ammallee jechuudha anumaa isaaniin kadhannee umaas naaf godhaa hin jenneen jechuudha garuu wanni ani jedheen maaliif sa'aatii barbaadan baatanii galtuu lamaan halkaffaa dhufu jechuudha halkaffaa dhufanii balbalaan kaakka'u jechuudha maaliif biyya hambaa keessa jiran namni akkatti ba'ee beeka malee akkatti galee hin beeku sababa saniifiyyuu akkana gootuun jedhee ani dubbannan bakka xamadanii na qabanii silazaa sababa saniifiyyuu ba'i jedhanii amma ani uffata kiyyallee shaanxatti qopheeffadhee ka'een jira isaan irraa ba'uudhaafii fi siniin jechuu jaaladhaa akkasuma immoo mee odoo sin ta'e yoo maal gootu odoo sinirra waan akkanaa ga'e yoo maal gootu gizee qabdu si jaalatanii gizee qabdu sirraa nyaatanii dhuganii gaafa ati harki keessi qallatu gaafa isaan si bira darban jechuudha. Maal jettu mee isiniin jedha dhugaan baay'ee tokko natti dhaga'amee siniin jedhamee maaliif namni tokko gidaa gizuma harkaa qabdu bichaa na jaalata gizuma ni harkaa qabu bichaa na jaalata jettee sitti dhaga'ama ana garuu natti dhaga'ame edaa gizuma nan harkaa qabu qofa bichaa na jaalatanii ani gaafa nan harkaa dhabu edaa isaanii garagarii toonaan laalanii jedhee akkasitti natti dhaga'ame siniin jira isinumii maaltu sinitti dhaga'ama odoo sin ta'e osoo rakkinni kun sinirra ga'e akkam gootume maal jettume mee maal jettu isiniin jira waan hundumaafiyyuu gaarummaadhaa fi waaqayyo bichaan kaayisatu beekaa namni waaqayyo qabu gatame hin gatamu namni waaqayyo qabu kufee hin kufu ሁሉም ለበጎ ነው jedheetuma bicha fudhadhe jechuudha siniin jechuu jaaladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuyyuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa teessanii viidiyoo kana daawwachaa jirtan kun hiriyaatti of dabarsitanii of hin kennina hiriyaan nama ganti hiriyaan nama gatti sababa saniifiyyuu of eeggadhaa siniin jechuu jaaladhaa. Video kanammoo laayikii sheerii koomentii gochuun irraa fatina hiriyoota keessan biraan ga'a.